laalaa adeemnu gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan waggoota 20 bara 2000 kaasee hamma 2008tti absolutely dominate goote Eertiraa. Eertiraan gaanfa Afrikaattis, Afrikaa keessattis, addunyaattis akka moggeeffamtu, akka dhiibamtu, qoqqobbiin adda addaa akka irra kaayamu gootee olaantummaa irratti argattee turte jechuudha. Hamma IGAD keessaa bahutti geessee jechuudha Keeniyaan bara san keessa. Baroota torban kana dippiloomaasiin Itoophiyaadhaa laaffataa, dippiloomaasiin Eertiraa immoo wayyaa dhufe. Dippiloomaasii biyya tokkoo takkaa'u dhageettii dippiloomaasii biyya tokkoo wantoonni cimsan, wantoonni jabeessan biyyi takka humna dippiloomaasii guddaa qabdi, dhageettii dippiloomaasii guddaa qabdi. Yookiin akka horattu kan isii taasisan wantoonni gurguddoon tokko cimina waraanaati. Cimina waraanaatii fi tasgabbii keessoo strong security. Tumsa loltummaa, tumsa waraanaa, tumsa nageenyaa si wajjin horachuudhaaf. Keessattuu Itoophiyaatti biyyoonni lixaa yeroo baay'ee Itoophiyaa wajjin hariiroo kan tolfatan Itoophiyaa wal ta'anii naannoo san tasgabbeessuudhaaf. Hamma barootaas dhiyootitti Itoophiyaan anchor state madda tasgabbii waraanni ishii bira dabree Suudaan kibba, Suudaan gudditti, Koongoo, Laayibeeriyaa deemee nagaatti eegsisaa ture akkuma yaadattan. Tokko dhimma waraanaati. Lammaffaan dhimma diinagdeeti. Yoo diinagdeen biyya tokkoo saffisaan guddataa jiraate, yoo haalli biyya san keessaa tasgabbiin biyya san keessaa investimentiidhaaf gaarii kan ta'u taate biyyoonni si wajjin daldaluudhaaf biyya kee keessatti lammiileen isaanii kubbaaniyaaleen isaanii dhufanii akka dalaganiif hamileedhaan hariiroo dippiloomaasii cimsanii jechuudha. Waggoota torban darban Itoophiyaan maaliif agarre? Sababa wal waraansa keessootiin waraanni raayyaan isa biyyaa laamshaa deeme. Ammas lolli biyya keessaa bal'atee waan deemeef humna itti hidhatanii, itti firoomanii nagaa ofii eegsisan osoo hin ta'in biyya ifiifuu nagaa ofii eeguu hin dandeenye taate jechuudha. Gama diinagdeetiin sababa lola kanaatiin diinagdeen akka malee laamsha'uu irraa kan ka'e investimentiin dheessaa malee dhufaa hin jiru. Waan tokko kana yeroo baay'ee na ajaa'ibe even warri Chaayinaa Itoophiyaa dheessaniiti kan deemaa jiran jechuudha. Kun gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaadhaaf haala hedduu rakkisaa akka ta'e beekuun hubachuun barbaachisaadha. Gama Eertiraa immoo waggaa laalle waggaa 20 erga qoqqobbiin irra taa'ee moggeeffaman booda yeroo Abiy aangootti dhufu gargaarsa isaatiin, tumsa isaatiin qoqqobbii san keessaa bahanii gara hawaasa addunyaatti makamuu danda'an. Yeroo Itoophiyaan jeequmsa keessa seentee laaffataa deemtutti immoo isaan yoo xiqqaate jeequmsa keessoodhaa hin qabanii inumaatu galaana diimaa irratti Suudaan keessatti shoora taphachuu eegaluun isaanii warri dura isaan jibbus garagalee akka xiyyeeffannoo kennuuf kan taasisedha jechuudha. Dippiloomaasii Itoophiyaa reefu waa'ee diinagdee isinii kaaseetiin jira. Wal waraansi laaffisuu isaa. Dhimmi biraa kan warri ministeera haajaa alaa keessa jirtan ragaa naa baatan jedhee yaadadha. Waggoota darban kanatti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa akka malee fooriin ministeerii akka malee laaffate. Maaliif? Hojiin isaa waajjira muummicha ministeeraatiin fudhatame. Imaammanni we don't even have a foreign policy barreeffamee qophaa'ee kan itti kennamu jiru. Ambaasaaddaroonni kana ammallee ragaa naa baatu jedheen jira. Ambaasaaddaroonni biyya alaatirraa waggaadhaan ni deebi'u leenjiidhaaf. Leenjiin isaaf ni kennamu garuu madammarii barsiifamu kooriidarii ilaaluudha. Waa'ee imaammata Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti imaammata akkamii hordofti? Biyyoota Arabaa irratti imaammata akkamii hordofti? Dhimma addunyaa irratti imaammata akkamii hordofti? Kan jedhu kan barraa'ee qophaa'ee dippiloomaatonni ittiin leenji'an hin jiru. Xiyyeeffannoon qaban, leenjii gahaa hin qaban, imaammata hin qaban, yeroo baay'ee even ministeerri haajaa alaa murtii dhimma alaati irratti yeroo murtaa'u hin mari'achiifaman waayuu hin qaban.
Fakkeenyaaf gaafa dubbiin Somaalilaandii Itoophiyaan wadaba argatte jedhamee ibsame sun ministeerichi kuwan qabu ture. Kilinika wayii eebbisaa ture. Ambaasaaddaroonni maqaan dha'u ambaasaaddaroonni gurguddoon garii miidiyaa irraa argan garii an bilbilee odeeffannoo irraa argachuuf hoggaan gaafadhu qubaan qaban turan jechuudha. So ministeerri haajaa alaa hojiin dippiloomaasii Itoophiyaa akka malee laaffate. Hojii dippiloomaasii dippiloomaatotaa fi ministeera haajaa alaa irraa fudhachuudhaan waajjira muummicha ministeeraatti geeffame. Kun immoo rakkoo ofii mataa ofii uummate. Abiy dhuunfaadhaan hogganoota hedduu wajjin walitti bu'e. Takkaanii arrabse, takkaanii sobe. Yeroo ammaatti yoo namicha Imaraat ta'e malee hogganaan tokko fayyaa isaan wal qabu hin jiru. Kun hariiroon hogganoota jidduu jiru kunis dippiloomaasii Itoophiyaa hedduudha miidha jechuudha. Kanaaf lolli yoo ka'e Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti guuzni dippiloomaasii guuza waraanaa arlii dubbannee jirra. Guuzni dippiloomaasii garam deema? Gara kam deema ka jedhu tilmaamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf erguma Abiy dhaatatu eegale biyyoonni gurguddoon Ameerikaa fi Ingiliziin akeekkachiisa Itoophiyaadhaaf kennan. Kun waggaa 7-8 dura, even waggaa 5 dura hin yaadamu ture. Kalees kan maxxanse tokko agartan manni marii nageenyaa UN kan Raashiyaan pirezidantii itti taate. Iyyannaa Abiy dubbiin ulaalaa jedhee himannaa Abiy Eertiraa irratti geeffate hin dhaggeeffannuu jedhee dide. Kan dhimmoota almost dhimmoota 99 irratti dhibba keessaa 99 irratti garaagarummaa qaban biyyoonni koree nageenyaa UN keessa jiran akka Chaayinaa, Raashiyaa fi Ameerikaa irratti walii galaniitti didan jechuudha. Kun kufaatii agarsiisuu qaba jechuudha. Dhimma dippiloomaasii waggaa kaafnu shoora Masrii immoo gadi hir'ifnee ilaaluu hin danda'uun qabu. Isaan duubaan Suudiin. Masriin sababa haala baha jiddu galeessaa kanaan kan ka'e akkasumas jaallummaa bulchiinsa Tirampii wajjin qaban irraa kan ka'e dhiibbaan dippiloomaasii ishii dhageettiin dippiloomaasii ishii baay'ee guddateera. Durillee guddoodha amma baay'ee guddatee jira. Dhiibbaa dippiloomaasii kana immoo Eertiraadhaaf ergifti. By the way kun waan gara fuulduraa dhawwaaqaa jirra. Kan amma dura ta'e irraa ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa dhimma Somaalilaandii fi Somaaliyaa wajjin wal dura dhaabbannaan godhame Masriin shoora xiqqaa hin taphanne jechuudha. Kanaaf dhimma Somaaliyaa keessaa mo'amnee salphannee baanee harka kenninee mallatteessine. Ammas gama dippiloomaasii warra Eertiraa wajjin waggaa lola keessa kan seenu taate guuzi dippiloomaasii gama Itoophiyaa bahuu kan danda'u ammallee akkan argu Emiraat qofa natti fakkaata. Emiraat immoo meeshaa waraanaa yoo kan ergitu taate malee gama dippiloomaasiitiin yookiin humni dippiloomaasii ishii dhageettiin dippiloomaasii haga Ijiptiin gahu. Lammaffaa immoo gara Arab Liigii fi biyyoota addaatiin Ijipti wajjin waan jiraniif gama saniin yoo akkam jabaate abstenshaa yookiin abstengooti malee sagalee kennuu irratti mudhii hidhattee nuuf falmuusii rabbi beeka jechuudha. Ayyee dubbiin garamitti deemti? Itoophiyaan ammatti haala biyya alaa weerartee hulaa galaanaa qabachuu dandeessu keessa jirtu. Kana jara murree dubbachuu danda'u qabna jechuudha. Itoophiyaan haala amma jiruun humna waraanaatiin haa ta'u, gama dippiloomaasiitiin haa ta'u, gama diinagdeetiin haalli jiru aanjaa waan hin taaneef biyya biraa weerartee hulaa galaanaa murattee humnaan hulaa galaanaa argachuu haalli dandeessu hin jiru. Garuu immoo ololli hulaa galaanaa waggoota lamaan dabre kana OA dhufe qarqara lolaan ga'eera. Abiy lola hin barbaaduus ittis hin qophoofne. Garuu dhimmoota keessoo daayibartu gochuudhaaf tarii immoo doorsisee fa'aa waan fudhatu itti fakkaatee ajandaa godhee oofee amma bakka ifiifuu to'achuu hin dandeenye keessa galeera jechuudha. Namoonni hedduun haasaa inni paarlaamaa irratti godhe san akka waan haasaa inni lolaa qophaa'ee burumtama dhaqee biyya san weeraruu hedduu fakkaatu miti. Sun nervasnes sodaa hamaa keessa seenuu isaa agarsiisa jechuudha. Dhugama immoo sodaachuullee qaba.
Anuu sodaadhee jira. Maaliif lolli kun carraan dhoowwuu isaa baay'ee guddaadha. Maaliif? Tokkoffaa akkaataan inni dhimma kana itti dhiyeessee fi doorsisni inni godhu kaka'umsa guddaa warra Eertiraa biratti uumee jira. Warra Tigraay birattis uumee jira. Isaan of baraaruu survival war of baraaruudhaaf lolla jedhanii of amansiisanii jiran jechuudha. Akka inni hin qophaa'in immoo waan hubataniif har'a nutti dhaadate boru nuun dhiisu waan jedhaniif haga inni qophaa'uun eeganii dafanii lola eegaluu danda'u. Keessattuu humnoonni Tigraay rakkoo hamaa keessa jiran. Waggoota eega Pretooriyaa as waggoota 2-3 kuni waggaa 3 amma haala ulfaataa ture isaaniif. Yookiin nagaan hin jiru yookiin lolli hin jiru. Yookiin mootummaan taane yookiin riphee lolaan taane. Yoo riphee lolaa taate mindaan kafaltu dhimma misoomaaf ittiin gaafatamtu lola qofarratti fuulleffatta loltuun kee mindaa sirraan eeggatu. Yoo mootummaa taate immoo misoomallee ni hojjetta loltuufis mindaa kafaltaa loltuu sifirraa hir'ifta. Loltuun amma Tigraay qabu humna isaaniitii ol guddaadha. Kanaaf they have to change this no war no peace situation. Dhiibbaa keessoo isaan irra gahaa jiru kana keessaa bahuudhaaf lolatti deemuuf dirqamuu danda'u. Kanarraa kaanee wanni ilaaluu dandeenyu haalli amma wal dura dhaabbannaa kun yeroo gabaabaa keessatti gara lolaa deemuudhaaf carraa inni qabu guddaa akka ta'e hedduu barbaachisaadha. Sadaffaan immoo warri guuza bahu lola kana barbaadu. Gama Itoophiyaatiin Imaraat lola barbaaddi. Maaliif Suudaan keessatti humna RSF kan lolaa jiru waraanni Tigraay jira. Warri Eertiraa immoo duubaan gargaarti jedhanii shakku. Kanaaf lolli Tigraay fi Eertiraa irratti banamee humnoota isaanii Suudaan keessaa akka baasan barbaaddi jechuudha. Akka harkifatan barbaaddi jechuudha. Dhiibbaa kana uumuudhaaf lolli Tigraay fi Eertiraa keessatti akka uumamu dhiibbaa godhaa jiran warra mootummaa Itoophiyaa irratti. Gama kaaniin immoo Masriin warra Eertiraa irratti dhiibbaa gooti. Maaliif? Waa'ee garda osoo hin ta'in sunillee dhumatee jira. Dhimma Naayil irratti keessattuu gara fuulduraa Itoophiyaan masnoo biraa takkaawu giddibii biraa akka hin ijaarreef jecha Abiy irratti dhiibbaa godhuu barbaadan. Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhuu barbaadan. Dhiibbaa kana immoo lola irratti uumuudhaan godhuu barbaadan. Kanaaf humna Eertiraa irratti illee humna Tigraay irratti illee dhiibbaa godhuudhaaf carraa guddaatu isaanii baname jechuudha. Balaan lola kanaa maali? Lolli kun carraan eegaluu isaa guddaa waan ta'eef. Balaan lola kanaa maali? Lolli tokko eegaluu duratti eenyutu injifata akka jiru yookiin immoo hagamta akka dheerata akka jiru tilmaamuu malee beekuun baay'ee rakkisaadha. Inuma tilmaamna. Kan amma reefu jedhu kunis tilmaama. Tilmaama ragaalee qabnu hundoofnee tilmaama kennina. Abiy akka dhaadatutti torban lamatti Isaayyaas illee dhabamsiisee Eertiraa jilbiiffachiisee asab Itoophiyaa jalatti galchee ililbee fi gammachuudhaan Finfinnee deebi'uu danda'a. Carraan isaa jira. Carraan kun garuu dhiphaadha natti fakkaata kan laalutti. Sababoota normaa walitti kaaseerraa kan ka'e. Lolli dhoonan carraan guddaan jiru kan hedduu dheeratuudhaati fi kan bal'achuudha. Ni dheerata ni bal'ata. Akkuma namaan jettu lolli baroota asaanaa kana biyyoota adda addaa keessatti dhooyu yeroo inni fudhatu ni dheerata ni bal'ata. Qaama hirmaachisuus bal'isaa deema jechuudha. Raashiyaa fi Ukireen. Raashiyaan gaafa Ukireen weerartu torban 2-3 keessatti Kiyev qabattee mootummaa san fonqolchitee lafa kiyya jettu murattee galuudhaaf qophii irra turan. Garuu haalli sun hin taane maaliif humnoonni lixaa guutuutti Ukireen bira ce'ee seenanii lolichi lola addunyaa ta'ee jechuudha. Amma waggaa 4 guutuuf deema. Wanti torban 2-3 karoorfame waggaa 4 ta'uu guutuuf deema. Yaman yeroo biyyoon ollaa hundatti mootummaarra aananii warra Huutii kana tuman yoo akkam guddate ji'a 1-2 keessatti Finfinnee galla jedhaniiti kan deeman. Waggaa 4-5 tumanii dadhabanii biraa galanii hunoo gammaa lolli sun itti fufaa jira jechuudha. Biyyuma keenyatti yoo fudhanne Tigraay torban 2 keessatti injifanneerra jedhee Abiy Maqalee dhaqee biyya adatanii suuraa inni yuunifoormii waraanaa uffatee dhaqee san booda lolli sun itti fufee waggaa 2 dhumaatiin sun hundi gahee
yeroodhaaf illee taatu lolli sun jaarsummaadhaan adda dhaabatee amma dhoowuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf lolli carraan dheerachuu amma fa'a guuzni biyya keessatis guuzni biyyoota ollaatis ka addunyaattis waan hammaatu lolli Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhamu carraan dheerachuu isaa guddoo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Reefu jeeraa Suudaanis qaama lola kanaa taati. Humnoonni lola kana keessatti hirmaatan cufti kasaaraa guddaatu irra gaha. Eertiraan barbadaa'uu dandeessi. Kasaaraa dinagdee guddaa hin qabdu, ka qabdu sun miidhamuu danda'a. Tigraay lola darbe keessa dhugaa dubbanne magaalonni Tigraay hedduun rukutamne. Amma kana keessa miidhamuu danda'an. Warri gamaa gamanaa hirmaatus kasaaraa dinagdee haa taatu, kasaaraa ilmoo namaa haa taatu, kasaaraa infrastructure bifa adda addaatiin kasaaraa keessa seenu. Kasaaraan garuu ka hunda caalaa ka Itoophiyaatu hammaata. Maaliif? Tokko Itoophiyaadhaaf wanni kun cittoo irratti fanxoo ta'a. Saba lola Eertiraa wajjin godhamuutiin lolli Itoophiyaa keessa godhamaa jiru, Oromiyaa keessa godhamaa jiru, Amaara keessa godhamaa jiru ni hammaata. Tigraay wajjin haaraatti dho'a. Kun diinagdee daran kuffisa. Gaagamni diinagdeetii fi gaagamni nageenyaa walitti dabalamee carraa biyya kuffisuudhaa guddaadha qaba jechuudha. Akka Oromootti immoo yoo fudhanne kan sirrii dhaggeeffadhaa. Akka Oromootti immoo yoo ka fudhannu taate. Lola kana akka lola Oromootitti saba Oromoo qofaatitti dhiyeessaa jiru. Sabboonummaa Oromoo galtee lola kanaa gochuudhaaf hedduu ittifataa jiru. Sirbi adda addaa bahaa jiru. Oromoon lola kanatti akka abboomamu godhamaa jira. Lolli kun dheerachuun, milkaa'uu dhabuun, hongawuun dhufnaan akka biyya bilisignaa qofatti osoo hin ta'in Oromoo irratti caba hamilee guddaa akkasumas immoo xuraa'uu maqaa political credibility keenya qilee hamaa rakkoo hamaa keessa seenuu akka danda'u hubatanii deemuun barbaachisaadha. Falli jiru yoo danda'ame lola kana hambisuu dadhabamnaan balaa fiduu danda'u hir'isuu irratti hojjechuu gaafata jechuudha. So erga kana jennee gaafilee gara keessanii dhufan tinga gaafilee 11 fileetiin jira. Gaafiin duraa hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaadhaaf dantaa biyyoolessaa guddaadha jettee amantamoo yoo amante maaliif mormitaree? Karaan Itoophiyaan hulaa galaanaa itti dhabde sirriidha jettee amantaa? Ila Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun sirriidha nan deeggaras. Garuu wanni tokko sirrii waan ta'eef waan tokko waan barbaadde qofaaf itti milkoofta jechuu miti. Is it feasible? Ni danda'ama. Haala anama jiruun, dhaabbii anama qabuun, dhaabbii dinagdee, dhaabbii waraanaa, dhaabbii dippiloomaasii, dhaabbii hawaasummaa an amma keessa jiruun nan danda'aayi. Fakkeenya koota haaraa yoon barbaade kootni haaraan naan maluu danda'a. Naan mala jedhee amanuu hin danda'a. Humna isaa humna ittiin bitachuu nan qaba. Baajata ilmaan kiyya afaan qabeetiin biraa bitadha. Keettuma madaaluu danda'uu qabda jechuudha. Wanni an jechaa jiru gaafiin Itoophiyaan hulaa galaanaa har'a kan eegalame biyyiin kan eegalame miti kan turedha. Seenaa dheeraadha qaba. Itoophiyaan dantaa daldalaatiifis dantaa biraatiifis hulaa galaanaa argachuudhaaf irratti carraawwatu. Kuni garuu tarsiimoodhaan hoogganamuu qaba. Yeroo eeggate yeroon gaafa humnaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Gaafa lolaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Lolaan kan deemtu gaafa humni lolaa kee jabaa ta'e. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee baasii Jibuutiitti godhamu. Baasii qofaaf miti Itoophiyaan kan galaana diimaa irratti fi gara Hindii irratti kan hirmaachuu qabdu. Biyyoonni hedduun naannoo san dhufanii hirmaataa yeroo jiranitti Itoophiyaan qabaachuun even kan amma biyya jedhu kun neevii takkaa'u humna waraana galaanaa qabaachuun gaariidha. Garuu waan tokko waan barbaaddeef waan siin male qofa argatta jechuu miti. Akkaataan ittiin argattu akka Maaksi jedhu san kan suuqameen fuudha jettee ka bobaa lafa buusuu fiduu danda'a kan hin jechaa jiru. Akkaataan Itoophiyaan kan hulaa galaanaa itti dhabde sirriidha kun
marii siyaasa seenaa dheeraa dhagaafata. Akka ammaa bifaa jedhanitti mallasaan fa'aa lafumaa ka'anii muraniin kennine. Seenaa dheeraa lola waggaa 30 ilmaan biyyattii murru godhe. San booda waan dhufeedha. Yoo carraan seeraan mormatanii deemuu jiraate sun karaan ittiin deemamuu qabutu jira. Yoo karaan dippiloomaasiin danda'amu taate gara inni deemamuu qaba. Suni garuu tarsiimoo itti yaadanii xiinxala bal'aa godhanii yeroo fudhatanii malee osoo ittiin qophaa'in dhaadachuudhaa fi ulee mirmirsuudhaan waan dhufuu miti jechuudha. Gaafiin lammaffaa yoo Shaabiyaa TPLF fi faannoon waliin ta'anii mootummaa kana waraanan akka uummataatti uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Oboon hoo yoo jarri kun deebi'anii kan Finfinnee qabatan taate hireen Oromoo maal ta'a jettee yaadda? Oromoon abbaa biyyummaa isaa gonfatee nagaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa ni jiraata jettee yaadda? Kun gaafii guddaadha. Gaafii guddaadha. Ni ta'a hin ta'u maal taana kan jedhu kanarratti barreeffama dheeraa qopheessaan jira. Barreeffama akka kanaa dheeraa marii bal'aa. Kun gaafii akkam barbaachisaadha. Gaafii mataa Oromoo hunda keessa jiru akka ta'e nan beeka. Amma ittiin deebisu barruu bal'aadhaan barreessee san booda yeroo fudhannee bal'inaan irratti mari'annaa jechuudha. Gaafii akkam barbaachisa. Gaafii namuu itti yaaduu qabu. Gaafii Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis konsikwensii guddaa qabu waan ta'eef tuttuqee bira darbuun barbaadu garuu akka gaafiitti isin mataa keessa kaa'adhaa irratti barreessaan jira. Guyyoota muraasa booda maxxansee san booda bifa kanaan irratti mari'anna. Gaafiin sadaffaa Ijipti hanga yoomii nu sodaachisaa diina keenya hunda nurratti hidhachiisaa jiraatti. Nuti waan ittiin sodaachifnu harkaa qabna moo sodaachisuuf ni sodaanna kan jedhu. Ijipti wajjin wal dhibdee dantaa qabna. Fundamental conflict of interest qabna. Isaan bishaan Abbayyaa irratti olaantummaan deemuu barbaadan, bishaan kan akka nu fayyadamu barbaadan, kana nu dadhabsiisuudhaaf akka nuti mirga bishaan sana irraa qabnu hin fayyadamneef tooftaa sadii fayyadaman. Bara dardara ta'e irraa kaaseen barreessaa ture. Bara 2009 jechuun waggaa 14 irraa kaasee barreessaa ture. Tarsiimoo sadii fayyadaman. Tokko jeequmsa keessoo Itoophiyaatti eegalu keessatti wal waraansa keessoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru hammeessuu tokko. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii walitti buusuu yookiin immoo walitti buusan bu'an walitti buusan hammeessuu. Sadaffaa hawaasni addunyaa, jaarmaaleen addunyaa, biyyoonni addunyaa humna qaban gama dinagdeetiin akka nu gargaarre gama dippiloomaasiitiin nu moggeessuu nu dadhabsiisudha. Sadeen kana keessaa lama nutu ofitti bana. Lola keessoo dirreen siyaasaa dhiphatee namni gaafii siyaasaa isaa qawweedhaan kaasuun deemuu isaatitu Ijiptiif carraa kenna. Waan tokko waliin sabnu. Humni riphee lolaa ta'ee qawwee kaase tokko dhiheessii isa barbaachisa. Haga fedhe Jawaar asirraa lallabee abaareef humni riphee lolaa ta'e tokko dhiheessii meeshaa isa barbaachisu tokko fudhachuun isaan oolamu. Sheexanni illee of deef inni fudhata. Bara Haayile Sillaasee irraa kaase riphee loltoonni Itoophiyaa keessatti dhalatan gargaaramaa turan. Baandaa hattuu jechaan ooluu dandeenya. Garuu Finfinnee irraa akka inni hin jiraanne gaafii siyaasaa isaa karaa nagaatiin akka hin geggeeffanne ukkaamsite yoo dhiira taate bosona dhaqeeti naan loli jetteeni gaafa bosona dhaqee qawwee kaasu qawwee mintoota lamaan nan mo'attu jetteeni filaashiin barbaadadha baazuqaan barbaadadha gaafa jee cinaa yoo laalu hoodhu ka je'uun een jara jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan saaxilamummaa Ijiptiif qabdu irra aanu akka barbaadu taate lola keessoodhaa dhaabuu danda'uu qabdi jechuudha. Lola keessoodhaa dhaabuu Itoophiyaa keessa riphee lolaan akka hin jiraanne kan humnoota gara riphee lolaatti fincilaatti qabsoo hidhannootaan akka fincilan kan godhu zabana Haayile Sillaasees mootummaadha. Zabana Dargis mootummaadha. Zabana Ihaadeegis mootummaadha. Zabana Biltsiginnaa kanas mootummaadha jechuudha. Kanaaf falli jiru biyya dimokiraatessuu sirna garaagarummaan siyaasaadha. Xarapheezaa gubbaatti xumuramu ijaaruun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana kan nu barbaachisu. Biyya ollaa wajjin
biyyoota ollaa wajjin hariiroon nu qabnu hariiroo doorsisuudha, hariiroo moggeessuudha. Dhugaa dubbanne yeroo baay'ee biyyoota ollatti siyaasa keessatti jecha biyyoota ollaa wajjin walitti bu'uutu jira jechuudha. Kanarraa akka ka'e biyyoota ollaa wajjin dippiloomaasiidhaan bifa wal hubannaatiin deemu. Amma dhimma Eertiraa kana yoo fudhanne bara 2018 Abiy araara buuse biyya keessatti biyyoota lamaan keessatti illee jaalatamee addunyaa irratti illee noobeeliin kenname. Garuu gaamsa waywaataa ture nu maal jenne hariiroon biyyoota lamaanii kuni hariiroo namoota lamaa yookiin paartii lamaa ta'uu qabu. Hariiroo biyyoolessummaa qabu kan waliigaltee barreeffamaan jiru akka biyyatti walii mallatteessine mallattoon sun immoo qabxiilee waliigaltee sun immoo uummata Itoophiyaatiifis uummata Eertiraatiifis uummata addunyaatiif ifa ta'e ta'uu qaba jennee ogaa jennu isin maal beeytan jedhama. Yengad waan ajaa'iba keessa Abiy paarlaamaa irratti maal jedha? Eertiraan walabummaa kan kenne xalayaa tokko agarre, xalayaa kaabinee agarre, xalayaa mana maree agarre. Araara isaa fi Isaayyaas jidduu maal irratti akka araaraman, boodahoo maal irratti akka wal dhaban, xalayaan takkitti hin jirti. Waligaleen ta'e takkitti hin jirti hin jirtu. He repeated the same mistake. Mallas badii qaba ture. Bara 1993 waggaa Eertiraan walaba baatu hariiroon biyyoota lamaanii clearly defined ta'uu negotiator ta'ee settle ta'uu hariiroo wayyaaniif shaabiyaa hariiroo Isaayyaasiif mallas ta'uu qaba ture. Kun dongora guddaadha. Santu oofee 97 wal waakkachuuf lolatti seenne 98. Abiy hoo 2018 badii san takka irra deebi'e. Mee namni waan biyyoon lamaan 2018 irra walii galan san booda immoo 2022 booda waan qabatamaan irratti wal lolan. Fakkeenyaaf Abiy waa'ee Asab irratti proposaalli inni Eertiraaf dhiyeesse ka barreeffamaan jiru ka ministeerri haajaa alaa beeku ka uummanni Itoophiyaa beeku ka UN biratti gale jira ka Afrika UN biratti gale jira hin jiru. So we repeated the same mistake. Ammas taanaan carraa Egypt fayyadamtu kana irra aanuudhaaf nagaa keessoo tasgabbeessuu hariiroon olloota wajjin qabnu dantaa waloo jiddu galeessa godhatee dippiloomaasii sinsinni osoo hin taane dippiloomaasii yeroo dheeraa irratti hundaa'een wal hubatanii deemuu barbaachisa jechuudha. Gaaffiin afuraffaa ajandaa ulaa galaanaa fi Eertiraa weeraruu kana kan irra caalaatti faarsu faarsee bultoota Oromoo fi ajajjoota waraanaa sabaan Oromoo ta'anidha. Kuni maaliif ta'e? Naannolee biyyattii keessaa PP Oromiyaa qofatu dhimma kana balballoomsa. This is extremely dangerous. Oromoofis Itoophiyaafis baay'ee hamaadha. Kan ammoo itti yaadate Abiy kan godhaa jiru. Dhimma kanarratti kan hin barreessuuf, kan hin dubbisuufillee, kan hin dubbadhuufillee kanaaf. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Dhimmi hidha guddichaas dhimma Oromoo qofaati miti dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Hin sobaminaa. Gam Oromootti waggaa qaban Oromoo waan fayyadan isinitti fakkaatiin Oromoo miidhan Oromoo diinatti dhimmeessan Oromoo saba biyya san keessa jiru wajjin wal tura dhaaban. Deliberatedha. Make careful ilaala waan waa'ee ulaa galaanaa kan dubbatamu. Internet irraa kan lafa dhiphisu kan gadi bahee dubbatu miseensi paarlaamaas Oromoo. Kaadireen bitamee dubbatus Oromoo. Jeneraal Gabbayee dubbatus Oromoo. Why? Itoophiyaa waliin qabna sablammoota 80 biyya san keessa jiru wajjin. Waan Oromoo fayyadan fakkeessan miti kun Oromoos Itoophiyaas miidhaa jira. Oromoo akkamitti miidha? Tokko uummata bolola qabu. Uummata aggressive ta'etti define godha. Boru immoo kasaaraa yoo dhufte Oromootu kasaareetti deema. Gama lammataa humna Itoophiyaas laaffisaa jira. Naannoleen biraa, hogganoonni naannoo biraa kan dhimma kana dubbatan hin agarru. Shimallisuma dubbatu agarta. Yoo akkam guddate asii Adaanach agarta. Gadi buutu Aanaa Irrattisaan agarta. Bakka biraatti hin agartu. Dhimma Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa hunda dubbachuu qaba malee sabni tokko qofti dubbachuu hin qabu.
TPLF dongoro guddaa TPLF dongoro guddaan isin hojjette keessaa maalinni dhimma Itoophiyaa dhimma saba tokkoo fakkeessuudhaaf haalli ittiin deeman dongoro ture jechuudha. Kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Kun waan jijjiiramuu qabu. Waan Oromoon falmuu qabu. Nuti mootummaa Oromooti kan jedhan kun of eeggannoo guddaa gaafa ofirraa dhiibuu barbaada. Dhimma Itoophiyaa, lammiilee Itoophiyaa, sabaa sablammoota Itoophiyaa hunda wajjin kan ilaalamuu qabu. Dhimmi biroo rib keessoon takkaahu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessoon isaa laafaadha. Kanarratti lola kana seenuun daranuu laaffisaa diigumsaaf saaxiluu danda'a. Kun immoo biyyas warra biraas rakkoo keessa galchaa kan jedhu gaafiin ka'e. Keessattuu immoo kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Humnoonni hidhatan kun faakshin takkaahu murna garaagaraa qabu. Balaa guddaa fiduu danda'a. Kanarratti illee barreessaan jira. Bal'ina irratti deemna. Lolli kun deemuun haala Itoophiyaa hammeessaa deemaa kanan jedhuuf tokko kanarraayi. Maaliif? Lola keessoo kana hedduu hammeessa. Humnoonni riphee lolaa hin ititiin kun lola dalgaas wal jidduu lola dalgaa gaggeessuudhaaf sirnicha wajjin immoo kallattiidhaan gubbaadhaan gaggeessuudhaaf dhiibbaa guddaa waan godhuuf of eeggannoo guddaadhaan deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kabiraa qabxiin shanaffaa ta'e dabaloonni bilxiginaa tokko tokko barreeffamni Jawaar rakkoo tarreessuu malee yaada furmaataaf keessaan qabu jedhanii. Gaafa rakkoon saaxilamu furmaanni hoomeerree jedhu wallaalee immoo beekaa godhu. Rakkoo beekuun rakkoo xiinxaluun karaa furmaataa keessaa isa guddaadha. Garuu barreeffamota kiyya keerfulii yoo kan laaltan taate furmaatallee ni eera. Meegaa kanarratti furmaan hin jiru yoo kan jedhu taate gaafii yoo kan dhufu taate isaan immoo bal'inaan irratti deemnee irratti barreessine irratti haasa'uudhaaf. Rakkoo kanaaf malli maali jedhee gaafiin namni dhiyeessuu yoo jiraatu irratti illee barreessuudhaaf qophiin qabaa jechuudha. Gaafii torbaffaan hooggansi paartiilee Oromoo kan KFO, Fidoo kanneen biroo ABOs dabalatee durumarraa kaasee dhimmi Eertiraa kun of eeggannoo guddaan akka deemamu, hojii dippiloomaasii guddaan akka deemamu, ajandaa akka ta'u yeroo dheeraaf irratti haasamaa turanii. Paarlaamaa keessatti I think Profeesar Maraaraa fa'aa jechaa ture. Yeroo dhiyeessanitti warri har'a lollu malee jedhu kun xiqqeessaa turan. Kun gaafii bareedaa kaafte. Yoo yaadattan filannoo 2005 san irratti 97 san irratti mormitoonni dhimma ulaa galaanaa hoggaa kaasan kan xiqqeessaa ture kan mormaa ture warra har'a ministeerota ta'e kanaadha jechuudha. Kun gaafanis dogongora ture. Har'as gara galanii immoo ni lolla jedhanii iyyuudhaaf deemuun isaanii dogongora ture. Dantaa biyyaa keerfulii ilaalanii dhimma kamtu yeroo kamitti ajandaa ta'uu danda'a. Dhimma kamtu yeroo kamitti raawwatamuu danda'a kan jedhu lafa kaa'anii deemuun barbaachisaadha. Gaafii 8ffaa paartii bultoonni fala waraanni itti dhaabatu hin qabne dhaadannoo bulaa jidduutti lolli haa dhaabatu jedhu gaggeessu. Gama biraan immoo dibbee waraanaa tumaa jiru. Gochaan paartii bultootaa kun wal hin dhiitu jedhu. Waan kanarratti yeroo darbee barreesseen ture. Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu nan barbaada dhufuu qaba. Garuu bifa amma namoonni tokko tokko jaansaniin dhufuu hin danda'u. Obbolaan kunillee Oromoo qofa kan jedhutti gad dhiphisuun sirrii miti. Ilaa waan tokko dhagayaa ijoollee Oromoodha. Waan tokko sirriitti dhaggeeffadhaa. Bakka dur hin jiru. Tokko har'a murna maqaa Oromootiin dhahatutu aangoo irra taa'aa jira. Murni kun biyyoota keessa saboota adda addaatiin wal waraansa keessa jira. Biyyoota ollaachiin walitti gaarreeffataa jira. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti qofa nageenyi bahee nageenyi jiraate Amaarri wal fixaa
Oromoon nagaa qabaata kan jedhu is not going to happen. Kabiraa dhiisaatii Sudaan keessatti wal waraansa osoo jiru Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Keessattuu akka Itoophiyaatti lolli naannolee mara keessa jiru akka dhaabatu yoo karratti hin dalayne taate obbolaa jettee yoo murnoota Oromoo wal lolaa jiran qofa irratti kan xiyyeeffatu taate it will never happen. Kun dhufuu hin danda'u. Amma Itoophiyaa keessatti sadarkaan chirichaaroon nageenyi itti dhufu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gama tokkoon Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu jechaa gara kaaniin humnoota Tigraay humnaan haa cabsinu Eertiraa dhahinee haa qabannuun cinaa tokko haddatanii cinaa tokko dhiisu mana tokko cinaa tokkoon ibiddatti qabaa gara kaaniin bishaan itti firfirsina jedhanii deemuu waan taateef kunis sirri miti waan sirraa'uu qabu jechuudha. Gaafiin saglaffaa faarsee bultoonni fal waraanni itti dhaabatu hin qabne gaafuma reefu sanna fakkaata kuni. Waliigalatti atiin finnee jirra qabxiin asirratti dabarsuu barbaade dhimmi ulaa galaanaa ajandaa guddaa Itoophiyaadhaati. Akkaataan itti dhiyaatee fi haalli itti dhiyaatee fi waqtiin itti dhiyaate ajandaa kana balleessee jira. Guyyaa 3 dura waa'ee afaan Amaaraatiin barreesseen ture. Akkaataan Abiyyi dhimma ulaa galaanaa kana itti dhiyaatse Itoophiyaadhaaf har'a ulaa galaanaa argamsiisuu dhiisi dhaloonni itti aanu argachuudhaaf haala rakkisaa akka isa mudatu taasise. Akkaataan inni dhimma Somaalilaandii itti kaase sun hojii dippiloomaasii gaha Somaalota wajjinis biyyoota ollaa wajjinis biyyoota addunyaa wajjinis osoo hin godhin dhimma atakaaroo Somaalota guddaa jidduu jiru keessa seenuun isaa Itoophiyaan akka biyya humnaan deemtu an agreessor akka biyya walabummaa hin tiksine walabummaa biyyootaa hin kabanye kan chaartara Afrikaa Yuuniyeenii fi UN'dhaa diigutitti akka ilaalamtu godhe. Biyyoonni naachuralii fira keenya tumsa keenya turan illee akka nu dura dhaabatan godhe. Chaayinaan nu dura dhaabate dhimma Taayiwaaniin waan wal qabatuuf. Ameerikaan nu dura dhaabate dhimma Kiraayimiyaatiin waan wal qabatuuf. Biyyoonni Afrikaa takkittiin nu deeggara takkittiin maaliif chaartara Afrikaa diiga? San qofaa miti yeroo waa'ee buufata doolii ulaa galaanaa kaasu haasaan inni godhe even Keeniyaa nagaa walii wajjin qabdu illee muufachiise. Kanaaf akkaataan inni itti dhiyeesse akkaataan ammallee inni itti dhiyeessaa deemu kuni kasaaraa keessa nu godhe. Dhimma Somaalee irratti mo'amuun humna keenya, reputeeshinii keenya, maqaa keenya balleesse. Amma booda biyyoonni ollaa ofirraa nutti suudhaaf inshuraansii bitachuu eegalan. Inshuraansii fakkeenyaaf Jabuutii fudhadhaa. Nagaan waliin daldalaa turre. Garuu haasaan Abiyyi ifattii fi iccitii fakkeessee dhoksatti namoota adda addaa wajjin godhu maal uume? Sodaa guddaa keessa waan isaan galcheef buufata taajuraa ta daangaa teenyarraa hedduu dhiyoo kontiraataan fudhadhu liiziin fudhadhu jennaan hin barbaadu jee booda humnaan narraa fudhachuuf deema ka jedhuun sodaachuudhaan Suudi Arabiyaadhaaf kennanii jechuudha. Nuuf Suudi Arabiyaan immoo loluu hin dandeenye. Warra Eertiraas furmaanni tokko isaan godhuu danda'an buufatoota doonii isaanii kana bifuma kana humnoota gurguddoodhaaf liiziidhaan kennuu danda'u. Gaafsa wallolli keenya Eertiraa yartuudha jennee tuffannu tanaan osoo hin ta'in warroota biraa wajjin akka wanni hin taane deemuun hedduu barbaachisaadha. Waliigalatti egaa haalli dhimmi doonii kun itti dhiyaate takka dhimmi ulaa galaanaa kun itti dhiyaate rakkoo guddaa kan qabu biyya keenyas kan miidhe ammatti illee immoo of eeggannoo baannaa of eeggachuu godhuu baannaan gara fuulduraas kan miidhu akka waan ta'eef jarjarri gara lolaatti godhamu kun akka dhaabatu keessattuu tanaan hin fixa. Keessattuu yaaliin lola kana maqaa Oromootiin goggeessuudhaaf godhamu Oromoo salphina hamaadhaaf diina hamaa diinota hedduu diinota biyyoota ollaa keenya
kan fagootti nutti horatu lammiilee keenya addunyaa irra faca'anii jiranitti balaa guddaa akka uumu waan ta'eef kun sirraa'uu qaban ja'a. Gaafilee hafan yeroo biraatti deebina. Guyyoota itti aanan immoo qabxii gaafii reefuu hin deebisin yoo lolli kun dhoo'ee kan deemu taate Oromoo irra maaltu gaafa jedhu san bal'inaan itti deemna. Dhimmoota biraa irratti illee barreeffamnee wal dhumna. Hopefully mariin kun isin fayyadee yookiin immoo haga tokko waa'ee barreeffama kiyyaa ibsa isinii kenne jedhee yaada. Gara fuulduraa immoo bal'inaan walitti deebina. Yaada keessan naa ergaa waan kana itti hafuufnu immoo itti haa dhiifnu. Interview miidiyaalee